salphisaa ture arrabsaa ture ummata Arsii Jimmaan injira sinigale kanaafiyyuu gizeta kamee dhiifama naa godhaato daasiin kute Mubaarak dhiifama garuu wayye Mubaarak suuraa kana kaasime ishi suuraa kana kaasishi ishi dubbadha so kanaafiyyuu kana ajandaa gootanii mucaa wallaaltuu mucaa akka isheetti dhufeeni waa tokko dubbatte kana yeroo hundumaa arrabsu yeroo hundumaa mooraalii ishee buusuu yeroo hundumaa kuffisu wanti isheen goote tokko hin jiru jechuudha sinigale namni dogoggoraa anillee dogoggoraan ture nan dogoggoraa Mubaarak dogoggoraa ture dogoggoraa so dogoggora sanaa fi ummata bal'aa bahee dhiifama gaafannaan sinii du'uun qabdu mucaan kun sinigale hubachuudha kan isin qabdan mucaan kun immoo nama barumsaan fagaate miti nama sammuu ishee over sinigale umuriidhaan illee deemtee nama waa micciirtee beektu miti sinigale kanaafiyyuu balleessiteetti mucaa keessan garaftanii deebisuudha malee kana siyaa godhuu kana ijoollee wallaa dhaggeeffadhaa hundi keessanii yenna ummanni ijoolleen gandaan hiramte ijoolleen miidiyaa kanarra gandaan ummata wallaggaa akka malee arrabsaa ballee xureessaa turte sana namni gadi baatanii dubbattan tokko hin jirtan jechuudha sinigale kan bahee dubbachaa ture kan bahee irraa waan fedhes jedhee ummata akkanatti jeeqaa ture isaan faanarraa anadha sinigale kanaafiyyuu miirri akkasii immoo namatti hin dhufa miirri akkasii gaafa namatti dhufu mucaa kana hubattanii sinigale kuno abdii geetaachoo kuno dhufee jira aniif abdii geetaachoo akkuma beektanii abdiin waa dubbatee kanamaaf dubbatta abdii jedhee nama abdii irratti viidiyoo raabuu abdiin immoo akkana jedhee nama deebinaa deebisu sinigale nuti wal sirreessuuf nama karaarraa kaate karaatti deebisuuf sinigale kan nuti miidiyaa kanarraa haasaa oollu malee umurii keessan guutuu bakka waa'ee magandaa waa'ee magooxiirraa haasawaafuun waan guddaadha gaarii miti baay'isuu sinigale miidiyaarra amma turtanii umuriin keessan dabalaa deema waan hojjettan dabalaa deema sinigale wanti miidiyaa irratti gadhiisnu kun wanti miidiyaa irratti gadi dhangalaasnu kun immoo boor dhala keenyaaf ta'a unumaaf ta'a boor kan yenna umuriin keenya xiqqoo ol siqu kan itti qaanofnudha sinigale kanaafiyyuu shawaa Arsii Booranaaf Baareen turraa uumame Oromoon zaasseeti shawaa Arsii Wallaggaa minaan wanti jedhamu tokko hin jiru sinigale nuti tokko afaan tokko haasona gandarratti immoo dhalachuu dandeessa way Jimmatti dhalatta way Wallaggatti dhalatta afaanatti dubbattu tokko kanatti ittiin tumamtu kanatti ittiin miidhamtu kanatti ittiin arrabsamtu afaanuma Oromoo sanaan sinigale dhala kee immoo sirreeffatta malee akka isheen duutu akka isheen cabdu balleessite maal siniif haa taatu ofaa fannistu ofaa ajjeestu maal godhi jettuun dhiifama sin gaafatte kana caalaa sinigale gadi baatanii mucatti kana waa jettu taanaani kana booda dogoggoruu dandeessi kana booda isuma kana booda isa kana dhiisa kana booda yoo isheen dogoggorte dhugaa waaqayyo miira keessa nama gashina nama gandaaf dhaabbate ta'uu dhiisaati nama Oromummaa keef dhaabbate Oromoon tokko immoo gaafa balleessu Oromoo sana qajeelchuu Oromoo sana deeffachuudha malee sinigale akka inni miira keessa galee ofiisaas waa of godhu ofiisaas jechootan tattaane dubbate akka inni bara jireenya isaa qaanaafu akka gootan hin barbaannu jechuudha sinigale miti kanaafiyyuu akkasii walaa hubannu warri haasa'uu barbaaddan haasaati biiftuun hoo jirti ta'ellee biiftuu fidaa har'aa kaastanii waa'ee biiftuu lafaa warri kaastanii haasuftanii laayikiif koomentii yoo barbaaddanii arrabsuu miti gaggalabbaxaati akka barbaaddan jedha garuu nuti immoo warra akka sooshaal miidiyaa kanarratti turre kuni waan isheen gootee fi uummanni as jala teessanis dhaggeeffachaa jirtu dogoggora isheef dhiifama erga sin gaafatte callistanii darbuudha malee ajandaa gochaa hafuun gaarii miti mubeenis abdiinis warra sirra jirtanii haasaati yoo biiftuun jiraatte fidaa saboota asumarratti goolabama jechuudha waa hin biiftu. Bilchaanne ishii caala jirru nama kanatti sinnee gorsuu qabna malee gadi baanee foolorsii manaatii fi hababaa guuruudhaa fi namoonni jajjabaa gurguddaan dubbachuu hin qabnu ture. Haraara buusuun akkuma ta'etti jiraate dubbannaa harraba keenyaa garuu yoo of eegganne baay'ee ta'a. Baay'ee bareedarree baay'ee dubbannaan nuti dubbannee adeemnurree viidiyoon keenyarree yoo irra deebinee ilaallu of taajjabna kuma keenyaaf. Maaliif jennaan micayyoo kanarraa kan dubbatu. Jaarsaaf jaartii waxxaatiif dargaggeessa dargaggeettiif dargaggeessa. Maaliif ta'awoo kun itti siqnee gorfachuutu caala moo gadi baanee xiqqeessutu caala?
gochuu fi qabdu malee fiddanii dhuftanii gandaa arrabsite mandara arrabsite an intala wallaggaa an intala shawaa shawaan nam bakka ati dhalattee jirtu yuus hin beeku boo hanamma ani bakka intala shawaa ta'e shawaa bakka hin bu'u hani mimmii of danda'ee dubbachuu qaba biiftuu noo isin arrabsite biiftuu shawaa bakka hin buutu isa kana beekuu qabdu ijoollee wallaggaas jechuudha horomummaa walitti qabna ganda gargariyyuu haa taanu faayidaa qaba gootee yoo argisiiste rabbi biraarree galata argatta nama biraarree galata argatta ani du'ee tisheertii na uffatte immoo faayidaan isaan jiru hin deebi'u waan ta'eef xumuradhe galatooma. Biiftuu yoo akka jarraa akkaawuntii biraatee jala jiraattu bannaatish. Naman taa'absin biree kaleessa si wajjin kufee ka'e hin rakkisin amma inni dirqama jechuudha. Dhaqee poolisiitti beeksisuu qaba jechuudha baddeetti hiree. Poolisiitti beeksifamte jennaan immoo viidiyoo kee kana diinni tokko fuudhee mucaan waan akkasii ofitti yaaddee jirti waan akkasii jetteetti jedhamee biraanuu rakkata. Biree rakkataa jechuudha maaliif maqaa isaatiin jirta. Har'a tola si ooluu jedhee bal'isanii yaaduu gaariidha biiftu. Yoo akka carraa jala jiraatte akkaawuntii fedheen kottuu nan jira jedhi. Biraanuu rakkisin. Mucaan kun kaleessa tola si oole itti kan gaafatamu siisa. Maqaa isaatiin jirta waan ta'eef kan dhagaa gulamuu isa ilmoo isaa sabiyyii xobbee ammallee utaalteen qubne sanarraa jechuudha. Kanaafuu jennaan piliis akka namaatti yaadnu yoo akka carraa immoo isin bira jiraatte nu bira jirteedhaa torba barreeffadhaa. Achumaan kaasan dhiifama nu godhatis jedhanii dhiifamaan xumurameera. Wanni isin dubbatte xiqqoo miira keessa nama galchaa eeyyee. Namni tokko mucaa kanatti ana caala namni aanu hin jiru nan jira ottan kottan aanaasaa. Kaleessa gaafan ka yeroo Ijipti an kanan godhe jedhuun. Kaleessa kunoo naggasaan lubbuun jira. Gaafan ka yeroo Ijiptitti isiidhaa sagalee ta'u nama 200 yookiin nama 300 qofatu na wajjin taa'aa ture. Gaafa nu paaspoortiitti baafnee maal pilaanii Dubaayin dhattu maal jennu jechuudha. Achi yaadadha. Achi na yaadachiisa. Kanaafuu isinuu kaleessa bilbilee fi jennaan mubee maalan godha jennaan waan gootutu beeka. Jecha kana hin balleessiti. Tulamni lafaa keessi tuqe anuunni sun callisu. Akkas jettee ganda fayyaan xinaatte ijoollee miira keessatti galchanii jennaan. Amma immoo kottu afootu dhiifama karuma dhugaatiin waa dhumaka. Hin tolchitee. Mata shawaan mata jimmaa mata arsii wanti jedhamu hin jiru. Biiftuun immoo as jala jirta taanaan kootu si galee. Yoo si arrabsanii soorri si arrabsan obbolaa keeti. Yoo ati balleessitee dhiifama sati gaafattee fi wanti irra darbu hin jiru. Isa dhiifamarra darbee si arrabsaa jiran immoo mataanaa dhaabbatan eenyuun hin dhagahin. Bakka uummata dhiifama gaafattee mukni akka barbaade miidiyaa kanarra ciisaa oolee laayikii fooloo barbaaddatu siin si gaggala gashee waan si fayyadu siin irraa wanti hir'atu tokko hin jiru. Kanaafiyyuu uummata wallaggaa dhiifama sii godhe kanas. Kanaan ala shee miidiyaa kanarraa wachummoo wacaa ooltu ammayyuu taanaan waan si laallatu hin qabu jechuudha. Warri waa bebbeektanii dubbadhaati waan kana hin furra bakka. Uummataa buuteetta jechuudha. Sanarraa of eeggachuuti guddaadha. Kun immoo durbaa waan taateef dogoggortee deengadha kana qofa miti waan lama jechuudha. Dogoggortee itti duulamaa ture. Itti duuluun sirrii miti. Dogoggora kee sirreeffadhu jedhanii sirreessuun hin danda'ama. Dogoggora gaafa isin dhiifama gaafatte immoo nan du'a. Tokkee dhumee kaanni. Yaada kenna dhaabbilee yaada kun jedhaa gorsa walii galaa gorfataa jira mubee. Aboo deemne mana banannee dhuma gorsina malee. Ani yaada walii galaan jedhe gorsa walii galaati fuuldura. Dhuma yeroo kaameraa tutte kaate achi kan garagalchuu dhufa. Biiftuun tanaa miti reekun akkatti isheen jechuudha. Kana mana fakkaata machee. Miskiina koo wallaahi bireen gara nama yaada. Sannataa jirti biiftuun. Lala jedhee. Kameraan irraa qabii.
nama baay'eetu silaallu akkoo geedu agartanii mire waan nan agaru keessanii fadhu biiftu kottu maal kaameraa akka nama boru kaameraa laalee kaameraa waan irraa qabdan irraa qabatu kun biiftuun kanuma warri yaaddoftanis warri itti cannaqxanis hundi keessanuu nuuf galatoomadha. Mubeen illee guddaa tokko nuuf galatoomi. Yaada bareedaa nuuf namni waa'ee biyya kanaa beeku waan baay'ee dubbata. Nu indoo miti turre ishu dhugaa dubbatuudhaaf. Kana dammoo waan lafarratti teenyaa sun waan ta'eef amma agartanii miti garaas hin geenye. Jarbaa ishee biyya gasa qullabbiitti dhalaalu barbaade. Warri biree maqaa balleessuudhaa barbaadan dubbataa jiru. Isin qabu adaksi udduu haachitti garsiisu jarbaatti agarsiisa. Kunoo agartanii mi ilaaliin koota sun makiinaa jira. Maaltu as fide maaltu itti agarsiisa koornishii tos naannaatiin dalatti. Abee mucaa keessa isin pataa jettee taarti bo. Kunoo ishii pataati ilaalumman nuu lafumatti. Eenyu dubra jirtu ni famaa wajjin. Maa amma na bira wajjin hin dhufne mubee mana keessa wajjin hin baane mucaa. Okay. Nama biraa see wallahi. Kunoo wajjin hin baane. Bareera. Isa daabboodhaa kennaa ture iyyuu. Namni illaa waan biraa jira koota umman. Inni jechuun amma mana wajjin. Laa maqaan isiis arge. Ishiin kophaa ishii tachee jirti dhagaa sanirraa. Mangisti baga rabbi isinii mul'isee galaa bakka. Galaa biree koo miskiina koo jabaadhatti rabbi si haa Enggaklah. Ini karaate bae. Muja menjadi orang gue terus mana tuh muja nojin ini? Muja ada maref. Anu jadi mana nojin mana tuh Bere ko nagagaling kamera imban ini duduk bote male. Wan berat kayan. So lela turbo sa senyal. Bro